रेडियो वर्रोंगेलाती रेडियो वर्रोंगेला tokkummaa waldooti Oromoo warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoobsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warroongeelaati. Harka fuunee attam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa bakka jirtan maratti sagantaa keenya hordofaa kan jirtan mara nagaan waaqayyoo isiniif baay'eetuun jedha qopheessaan sagantaa kanaa ana roobsa makkooti. Dheengadda gaafa kamisaa namoota baay'ee fe'ee Finfinneedhaatii gara Dambidollootti socho'aa kan ture konkolaataan tokko naannoo geedootti waan galagaleef lubbuun namoota hedduu battaluma kan darbisiyaa ta'u namootni hedduun immoo madaa'uu isaanii beekuu dandeenyeerra. Namoota lubbuun isaanii dabarte keessaati tajaajiltootni waldaa kiristaanaa hojii wangeelaatiif adeemaa turan akka keessatti argaman illee oduun biyyarraatii nu qaqqabe hin ibsa. Maatiif waldaa gaddatti galeef jajjabina kanneen hubaatii cimaan irra ga'e kanaaf immoo waaqayyo gargaarsa isaa waaqarraati akka boomuuf kadhannaa keenya. Gara qabiyyee sagantaa keenyaa har'aatti yeroo ceenu dhaggeeffattoota keenyaa waa lama qabannee dhiyaanneerra. Qo'annaa macaafa qulqulluuf dhuga ba'iinsa jireenya namaa ijaaru. Lubni bulii bayyanaa torbee kan nuu jalqaban dhuga ba'iinsa isaanii har'atti nuuf. Isa dura garuu lubaa Dassaalee Mangashaatiin kan nuuf dhiyaatu qo'annaa macaafa qulqulluu ergaa Phexros isa jalqabaa irratti hundaa'e kutaa 11ffaa dhaggeeffannaa. Egaa hamma xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan nu waliin turtan isin affeerraa faarfannaa kanaan gara sagantaa keessa jalqabaatti jira. Qorannoo macaafa qulqulluu ergaa Phexros jalqabaa irratti gochaa jirru har'as itti fufnaa. Kutaa darbe keessatti boqonnaa tokko lakkoofsa 13 kaasee hanga 25tti kan jiru waliin ilaaluu jalqabnee turre. Achi keessatti kutaan sun guutummaadhumatti namni fayye tokko jireenya akkamii jiraata isa jedhu akka inni waa'ee isaa dubbatu kaafneetu isa jalatti immoo qabxiiwwan gurguddaa sadii lafa keenya ture. Inni jalqabaa qulqullummaatti waamamu, inni lammaffaan sodaa waaqayyoo keessa jiraachuu, inni sadaffaan immoo jaalala dhugaa keessa jiraachuu akka ta'e
isaan kana sadan waa'ee warra kana sadanii akka inni dubbatu kaafneetu keessumaa immoo qabxii isa jalqabaa irratti waliin ilaaluu jalqabnee turre lakkoofsa 13 kaasee hamma lakkoofsa 16 isa jiru keessatti waa'ee qulqullummaa. Achi keessatti qulqullummaani amalaa fi eenyummaa Waaqayyoo akka ta'e nuti warri karaa amantii Kiristoos Yesuusiin fayyine ammoo bifaa fi amala Waaqayyoo kana fakkaachuutti akka waamamne bifa ilma isaa Yesuus Kiristoos fakkaachuutti akka waamamne isa kana gadi fageenyaan iddoo sanatti waa'ee qulqullummaa waa'ee tolaa waa'ee adeemsa gara fakkaatti ilma isaa Yesuus Kiristoositti adeemuu maal akka inni fakkaatu isa kana diteeyilii keessa gallee yeroo darbe ilaalleetu turre. Har'a immoo kutaadhuma kanarratti hundaa'uudhaani adeemsa gara bifa Waaqayyoo fakkaachuutti goonu kana keessatti waan nuti qalbeeffachuu qabnu ergamichi Phexros sanni gorsu nu gorsu walii wajjiniin ilaalla. Ergamichi as keessatti qulqullummaa ilaalchise adeemsa gara bifa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin fakkaachuu bifa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin fakkaachuutti guddachuu keessatti wantoota nuti qalbeeffachuu qabnu qabxiiwwan 7 kaaseetu dubbata. Isaan kana gaggabaabseenanii dubbachuu yaala. Inni tokkoffaani adeemsi qulqullummaa amantii keessaa buruqaa jedha. Lakkoofsa 13 irratti waa'ee mudhii yaada ofii hidhachuu yookaan immoo jabeeffachuuti dubbata. Mudhii yaada keessanii jabeeffadhaa jedha. Namni mudhii isaa yommuu hidhatu fiizikaaliyyuu waan sadii agarsiisa mudhii hidhachuun. Tokkoffaani amantaa agarsiisa namni waan itti amane tokko akka inni qabu. Lammaffaan immoo waan itti amane sanarratti murtoo gochuusaa agarsiisa. Decision isa jedhu jechuudha. Inni sadaffaani wanta itti amanee fi waan murteeffate tokko raawwachuudhaaf qophaa'aa ta'uusaa ka'uusaa readiness isa jedhu jechuudha isa agarsiisa. Egaa jireenyi qulqullummaas akkuma kana namni namummaa isaa foonii yookaan isuma guyyaa keessatti hojjetatu keessatti akkuma hidhatee mudhii isaa hidhatee waa fiixaan baafachuuf qabu abalu mudhii isaa hidhatee itti galeeka jennaan namni yommuu inni waa murteeffatee waa itti cichee waa hojjetu karaa kallattii adda addaatiin ilaalle mudhii hidhachuun akkuma sana jireenyi hafuuraas immoo iddoo kanatti akkuma ergamichi dubbatu hafeerraa mudhii yaada ofii hidhachuuti jireenya qulqullummaa keessa jiraachuun. Yaanni keenya mudhii qabachuudha akkuma fiizikaalii itti fakkeenya kanaan dubbannu positionii yookaan immoo ilaalcha jireenya hafuuraa keessattis akka kanaatti ilaallaa jechuudha. Jireenyi qulqullummaa iddoo jalqabaatti itti amanuu keessaati ba'a. Convictionii jechuudha. Waan itti amanne keessaatti burquutu sarra jiraata. Namni ijaa itti nu kakaaseef qulqullummaa jiraanna miti. Agitationii namaatiin namni agitate nu godhee namni nu sossobee yookaan immoo seera adda addaa namni ijaa nutti baaseef adaba jala ijaa adaba sodaanneef yookaan namni adaba jala nu gashee adaba jala waan nu baaseef namni tajaajilatti nu waamee tajaajila waan nu dhoowwateef wantoota kanaan jireenya namaa keessatti qulqullummaa fiduun hin danda'amu. Namni wanta itti amane tokko keessaati jireenya amantii keessaati hin ba'u taanaani jireenyi qulqullummaa rakkisaadha. Kanaafidha warroonni kun hin barbaachisan jechuu koo miti. Waldaa kiristaanaa dhaquun seera qabaachuun daangaa qabaachuun hin barbaachisu jechuu koo miti. Kun adeemsa kana keessatti bu'aa buusuu hin danda'ata. Haa ta'uyyuu malee garuu jireenyi qulqullummaa isa kanaan dhufa miti. Jireenyi qulqullummaa amantii yookaanis immoo convictionii keessaati ba'a.
Kanaaf Phaawulos ergamichi Efesoon 6:14 irratti maal jedha? Dhugaadhaanii mudhii keessan jabeeffadhaa jedha. Mudhii keessan dhugaadhaan jabeeffadhaa. Dhugaanii waan sirriidha jennee fudhanne tokkodha. Yesuus immoo yommuu dubbate maal jedhee? Ani dhugaadha jedhe. Egaa dhugaa kana beekuu keessaa dhufachuudha qulqullummaan. Jaalala Kiristoosiin beekanii ittiin booji'amuu keessaati ba'a. Namni jaalala Kiristoosiin beekee ittiin booji'amee isaan qabameera yoo ta'e jireenya qulqullummaatti jiraachuun amala jireenya isaa ta'uu jalqaba jechuudha. Amala jireenya isaa life style isaa ta'uu jalqaba. Kanaafidha Waaqayyo jalqaba ilmaan namootaatiif seera kenne. Namni seeraan fayyuu dadhabe. Isa booddee maal godhe? Waaqayyo jaalalaani Waaqayyo akkasitti biyya lafaa jaallateedha. Karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos dubbii jaalalaatiin, dubbii wangeelaatiin, dubbii sagalee gammachuutiin, hojii namaa xumuruudhaan gara namootaa dhufe, jaalalaan gara namootaa dhufe. Namoonni jaalala kanaan booji'amanii jaalala kanaan akka isaan jiraatanii fi Waaqayyo dubbii jaalalaatiin gara ilmaan namootaa dhufe. Wangeelli isa kana jechuudha. Jireenyi qulqullummaa isa kana keessaa hin ba'u yoo ta'e, itti amantaa kana keessaa, amantii kana keessaa hin ba'u yoo ta'e, rakkisaa ta'a. Maal ta'a? Leegaalizimii ta'a. Namni ofiidhuma isaatii wanta inni itti cichee Waaqayyoon gammachiisuudhaaf yaalu ofii isaati kan inni itti dadhabu, kan inni itti rakkatu ta'a jechuudha. Inni kun immoo dhiibbaa namarratti fida. Hafuura namaarrattis, foon namaarrattis, sammuuf jireenya namaarrattis dhiibbaa fida, leegaalizimii fida. Namni ofii isaa gochuu ijaan dandeenyee fi jireenya qulqullummaa kana gochuudhaaf ganamaa galgala wanta inni dhama'u yaa ta'uu fi wanta inni dhama'u immoo jaallateetu hin ta'ini akka dirqamaatti waan ta'eef booddee jireenya isaa dadhabsiisaa jechuudha. Jireenya isaa nuffisiisaa jechuudha. Kanaaf ergamichi Phaawulos warra Qolaasaa isiin akkas jedha. Egaa isin Kiristoosii wajjiniin erga kaataniidha. Yaada keessanii Waaqarra iddoo Yesuus Kiristoos taa'ee jiru gara mirga Waaqayyo Abbaa yaadaa'edha. Yaada keessan achitti hidhaa'edha. Dubbii conviction jechuudha. Iddoo jiran yaada ofii sana achitti hidhuu, jaalala Waaqayyoo keessa, amanuu keessa, waan itti amanan tokko qabaachuu keessaati burqaa jireenyi qulqullummaa. Inni lammaffaani adeemsi qulqullummaa of qabuudha jedha. Lakkoofsa 13 irraa maal jedha? Warra of qabdan taa'edha. Of qabuunis akkuma mudhii yaada ofii hidhachuu itti amanuu keessaati kan inni ba'u. Of qabuun waan naaf ta'a, sirriidha jedhanii itti amanan tokko keessatti argamuu danda'udha. Sana keessaa nama baasuudhaaf waan dhufu tokko ammoo iddoo dhowwachuu fi ittiin mormuu agarsiisa of qabuun. Of qabuuni waan tokko gochuu carraasaa utuu qabanii, karaasaas utuu beekanii, gochuufis haalli isaa mijatee utuma jiru. Garuu vaaliyuu isarra caalu tokkoon waan booji'amaniif, vaaliyuu isa caalu tokko waan arganiif hafeerraa dhufu sana yookaanis immoo vaaliyuu isa jireenya namaa sana hawwatu sana daangaatti gochuu, olaantummaa irratti qabaachuudha kan inni agarsiisu. Yeroo baay'ee inni of qabu jedhu kuni wanta bakkeedhaa dhufu qofa agarsiisa miti. Waan nu keessa ka'u sun agarsiisa. Hundee isatti amanne tokko irraa nu kaachisuudhaaf wanta nuti gatiitti laanne tokko, vaaliyuu jennee waan nuti qabanne tokko nu keessatti akka inni hin hojjenne gochuudhaaf jireenya keenya keessaa waan kaka'u provoke wanta nu godhu, waan nu kakaasu, miira keenya, ilaalcha keenya, hawwii fi kajeellaa keenya namummaa keenya keessaa wanta ta'u isa kana agarsiisa. Of qabuuni warra kana irratti olaantummaa qabaachuu jechuudha. Namni of qabu nama magaalaa bulchurraa jabaadhaa jedha Salamoon. Of qabuun
jabina amma kana ga'u wajji wal fakkeeffameera jechuudha. Ergamichi Phexros immoo waa'ee of qabu kana ilaalchisee wantoonni lama gochuun akka nurra jiraatu ergaadhuma isaa kana keessatti hin dubbata. Isuma jalqabaa kana boqonnaa 4:7 irratti maal jedhaa? Kadhadhaa'edha. Egaa warra of qabdan kadhata gochuufis warra dammaqan ta'aa'edha. Kadhadhaa. Lammaffaan immoo yaada seexanaa irratti dammaqaadha. Of qabaadha 5:8 irraa. Dammaqaas seexanni amajaajiin keessan nama liqimsuu barbaadee hin aadaa jedha. Egaa akkuma dubbanne provoke wanta nu godhan wanta value nuti qabnu kana amantii nuti qabnu qulqullummaa nuti qabnu kanarraati nu kuffisuudhaaf dhufanii nu afeeranii ilaalleetu irratti olaantummaa qabaachuudhaaf yaada adda baafnee beekuudhaaf ogummaa qabaachuudhaaf waaqayyoon kadhachuu buruqaa yaada sanaa immoo adda baafnee beekuutu nuuf ta'a jechuudha. Qonnaan macaafa qulqulluu kun torbee itti fufa. Silaas lafa kana eenyu cubbuuf laate xuraa'ummaan eessaa itti dhangalaate akka abbaa qabeenyaa diriiree buufate baadiyyaaf magaalaa biyya hundaa dhuunfate xinnaaf guddaa waamee muuxannoo isaa laate fooniin baallee baasee addunyaarra kaate hafuurri Elzaabel dhiigaaf foon yaabbate bineensi hamaa kun danuu galaafate garuu kana booddee yeroon kan waaqaati. Xoofoon xuraa'ummaa manaa gadi baati qulqullummaa dhufee barcuma yaabbata gaanfasaa ol qabatee mirgasaa falmata weennoof xuraa'ummaan isaan kun lamaanuu biyya gadhiisaniit salphinaan godaan. Egaa namni kana gurraan dhaggeeffatu cimsee qabsaa'uudhaaf ofaa murteeffatu dursa walii galtee seexanaa tarsaafna gadadoof abaarsa biyyarraa calaafna waaqayyoof jiraannee qulqullummaa baannee dhaloota nu booddee haamileesaa kaafnee lolicha barsiifna daandiitti agarsiifna cubboof irraa dhiibna ceephoo keenyan dhiifna. Amen. Kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenyaa biyya Ameerikaatti argamtan immoo itti dabalaan bilbila tolaa 518-24-7 irraan deebi'a ammas 518-24-7 bilbiluudhaan nu dhaggeeffachuu dandeessu. Faarfannaa Eliyaas Kubalaa kanaan gara qophii dhuga ba'iinsaattan isin ceesisa.
ganama simale nimbe kurma simale nimbe kurma situna midiksen ganda du akesan jawi chafan kabe situ chaf servisa ulmake kamjaden kamdesa ulmake kamimen kamdesa abba jade swamo abba jalter kamte hada jade swamo hada jalter kamte luba bulii har'as gara studio radio Rongelatti baga nagaan dhuftan. Isinis baga nagaan nu eeddan. Seenaa dhugumaan guddaa nama gaddisiisuuf baay'ee keessa nama raasuu nu taphachiistan sagantaa keenya yeroo darbeetti jireenya gaddisiisaa biyya lafaa keessatti dabarsitan achirra darbeeyyuu lubbuu mataa keessanii balleessuudhaaf yerootti yaalii gootan fa'a akka ture nutti himtani. Egaa kun dhufee lafatee ga'ee lafatti jireenyi keessan ofirra galagalee tokko meechi nuu kaasaatiitti nuuf ufa. Egaan irra deebi'uu nan barbaachisu seenaan koo inni ani yeroo rakkoo ciccimaa keessa darbee akkuma yeroo darbee sagantaa isa duraa irratti dabarse fakkaata. Akkanatti taansee laftitti seenaan koo jijjiirame yeroo tokko guyyaadhumaan dhugeetuun deemu obboleettiin tokko mana biyya Ameerikaa jiraatti. Karaa irratti na argitee naannoo Tafarii Mokonnin lafa jedhamu Ameerikaan Embassy Gajjallaa Shiroo Meedaa lafa jedhamu jiraadha. Naannoo sanatti na agartee maaliif guyyaadhaan dhuddee deemtaa naan jennaan ani nama abdii kutateedha. Abbaan qabu haati koos nan jaallattu firoonni koos nan barbaadanii jedheettimnaan obboleettiin kuni maal naan jettee kan si jaallatu jira naan jette. Ana kan na jaallatu jiraan jedheen. Wanta kana maatiin koo yeroo baay'ee natti maniiru garuu ani dhaga'u malee. Eegaan kan si jaallatu rennaan nageessisa biraan jedheen. Kottettee yeroo sana Ameerikaan Embassy Gajjallaatti Assemblies of God Church jedhamu jalqabamee achi keessatti galma guddaa tokko jira achitti waaqeffannaa geggeeffama achi na liccifte baruma waldaan sun. Gaafuma sana. Guyyaama sana. Guyyaan sun sanbata duraadha na yaadadha. Achi lixee dhugaatii dhugeen jira lallaba guddaa konfereensii wayitu jira namni mana guutee jira lafan taa'e jechuudha lafa taa'umsaa nagarre qaama korraa dhugaatiin afaan korraan cincaa uffannaan koo namatti hin tolu lafa taa'eetan yeroo duraatii fi lallaba sagalee waaqayyoo dhaga'e akka tasaa guyyaa sana Luqaas 10 irraa waa'ee namicha isa karaa duratti madaa eeggatamee namni lallaba sana lallabaa ture. Eega lallabee fuutee booddee hafuura dhugaatii keessa ta'eetanii dhaggeeffadhe. Eega lallabee booddee namni kun dhumarratti har'as waaqayyo namoota gatamaniif abdii qaba. Namooti jireenya isaanii haaressuu danda'a. Warra abdii kutatan, warra anduunaan qabatanii ofitti murteessan yeroo keessi koo tuqame jechuudha. Keessi koo tuqame egaa gooftaa akkas nama godhu kana warri hordofuu barbaadan jennaan yeroo dhuma sana harka koo lamaaniin kaasee tokkollee miti gara fuulduraatti nageessanii maatii gooftaa beeku gidduutti dhaladhee guddadhullee akka haaraatti gooftaa Yesuus Kiristoosiin naagalee yeroo duraadhaaf fayyisaa lubbuu kootii godhee fudhadhee jechuudha. Egaan achirratti geeddarumsi jalqabe. Dhugumaan waan baay'ee namatti toludha. Jireenya du'a hawwatu keessaati gara jireenyi bara baraa galeefiitti dhuftan. Isa booddee jireenya akkamittiin itti fufee roobule? Egaan waldaan keessatti qabame sana keessatti akkuma sitti mee yeroo sana waldaan sun Finfinnee irratti baay'ee humnaan wangeela lallabu turanii yeroon isaa immoo yerootti riivaayivalii turedha. Baay'ee wangeelli lallabamaa waldaan sun baay'ee hojii guddaa hojjetaa turte waldaan assembilii ammaa har'aattis waldaa sanatti na beellaman jechuudha. Beellama kootii nan dhaqe
beellama kootiin gaafa naqu nan dhiqadhe isa dura mataa ofirraa naadee nama fakkaadhee uffannaa gaarii uffachuutti ka'ee waldaa sanas nan dhaqe deebi'ee beellama kootiin jarris na barsiisuutti ka'anii wangeela na barsiisuutti ka'anii waa'ee amantii cimfachuu barachuuttan ka'ee egaa wantan itti rakkadhu baay'eetu ture barumsa sana barachaa wanti suusiidatti ta'e kun akka laayyootti narraa hin deemne dhugaatiin suusiin qaban ture caatii qaamuudhaan baay'ee qabameen ture baay'ee keessaa hunni baay'ee yeroo baay'ee lubbuu koo ajjeesuudhaaf wanta baay'ee darbe egaa kana hundumaa asirratti dubbachuu hin dandeenyu kana dhiisuudhaaf baay'ee rakkadhe guyyaa tokko paastarii waldaa sanaatiin amma biyya Ameerikaa jiru paastar waldee jedhamu ani dhufu waldaan lammataan jedheen maal jennaan waldaatuma dhufu nan xuuxasi caatiinis nan dhiifne maalan godhannaan ay waldaadhaan hafini sanuma gochaa kottu sirraa kutaanaan jedhan akkastiin eega akkas ta'e egaa hidheetan sigaaraan wan xuuxaa sanbata garuu hareedaa addadheen dhaqee nama gidduu dhaabbadhee diddibadhee waaqayyoo waaqeffadha hafuura qulqulluun immoo keessa koo na rakkisa akkasii yeroo baay'ee rakkadhe guyyaa tokko garuu namni tokko utuu lallabu egaa waan baay'ee narraa citeera kana gidduutti caatii nan dhaabee dhugaatiis nan dhiisee waaqayyo na gargaare xinnoosee maatii wajjinis wal lolu kana xinnoosee irraa hir'isaan dhufe booddee egaa guyyaa tokko lallaba gidduutti namni tokko obboleessi tokko jirtaas keessa gooftaa jaallattaa garuu sigaaraa xuuxxa ka'ee dhaabadhu jedhe ayi maaligaa kunoo anumaa hidheen ka'ee dhaabadhee gubaa'ee guutuu gidduutti namni tokkos moggaa garasiitii dhaabate maal jedhe namni kuni obboleessa nana sigaaraa nati xuuxxu roozmaaniidha jennaan maali kan kooni haalaadha hidheen gattaa'e hin taayin ol ka'idhaan jedhe ol ka'een dhaabadhee isa booddee achi as na waamee egaa zayitii kana laftiin itti nan dibna gurratti na naqe funyaanitti na naqe ijatti na naqe afaanitti na naqe guyyaadhuma sanaa narraa cite obboleessi tokkos Mitikkuu Tasammaa jedhama innis mana dhufee guyyaa tokko akkas wajjiniin kadhanne akkas narraa cite anis hafuuratti cimuutti ka'ee waaqayyo immoo ijoollummaadhumatti ganaa utuuni ganaa gooftaa fudhadhee haaraatti jiru karaa raajota isaanitti dubbataa ture yeroo sana barumsa wangeelaa wajjin warannaa maal jedhee dubbata waaqayyo mana koo keessatti tajaajilaa taata sin guddifadha namoota baay'eedhaaf abbaa taatanaan jedha egaan akkuma silasitti mee dura gooftaa yeroon argadhetti wanta ciccimaa sadiitu naa ta'e inni dura maanni abbaan qabu jedheetan abbaan qabu yeroo hundumaa jedheen bu'a ture inni na keessaa caame na fayyisarra abbaa bara baraan argadhe jireenya bara baraa inni lammataa jireenya bara baraan argadhe inni sadaffataa immoo wanti nama dinquu egaa mana keenya keessa lakkoofsa keessa hin jiru ture siin jedheera haati koo ijoollee sadiin qaba itti namatti himti mana keenya keessaa gaa lakkoofsa keessatti na dabale jechuudha waanni haati koo ammas jirti yeroo sana ijoolleen koo sadeetti amma garuu ijoolleen kee meeqaa jedhanii afur jettee afaan guuttee dubbatti Kiristoos mana keenyatti nama na godhee na dhaabe jechuudha mucaa hangafaatii yuuti siluma egaa wanta kana guguddaa isa danda'a godhe waaqayyo egaan kanarraa ka'ee itumanii waldaa keessatti barumsa amantii fudhadhee eegan fixee booddee tajaajilaan ta'e jechuudha waldaa keessa tajaajiluma xixinnoo waldaa keessa tajaajilutti ka'ee hojiin argadhe hafuurri koo fayyeera wanta hin jeeqamuuf hin jiru achuma Ameerikaan baasii fuula dura raabsaa fi oomishaa meeshaa barnootaa jedhamu tokko timirti massaariyaዎች maamrachaa jedhu isa keessattan qacarame yaa kun ragaadhuma jirudha yeroo tokkichaan hin guddadhe achitti mindaadhaanis hojiidhaanis hojjetaa dhaabbataa ta'anii na qaxaranii maallaqi koos guddaa na qaxaranii utuun achi keessa yeroo gaan sagalee tokko naqe amma fayyeera mindaa gaariin argadha hojii gaariin qaba gooftaa koo nan tajaajila yeroo kaan nan tajaajila yeroo kaan nan hojjedha sanarratu hin jirutu sagalee tokko dhagee sagaleen kun hojii kootiifan si barbaada kottu
kottuu bayi sagaleen. Egaan sagalee kana gaafa dhaga'u guyyaan isaa jimaataa sa'aatii ganama keessa sa'aatii 5tti namni ba'aa hojiidha. Annan kadhadhan ture seexanatu natti dubbatee dheena hafuura dhageessanaan mormaa ture jechuudha. Deemeen paastarii koo tokkotti mee natti kolfeetu sagaleen kun yoo deebi'ee dhufe tole jedhiinaan jedhee. Sagaleen kun waggaa tokko booddee moo bifa biraadhaan natti dhufe. Ulfinaan hin bo'etteettaa salphinaan baatanii dhufe. Edaa waaqayyotu hojii isaatiif na barbaada. Egaan dhaqeetan iyyata galchee biirootti gadhiisee yeroo koo guutuu waldaatti laadhe jechuudha. Akkasittiinanii waldaa keessatti yeroo guutuudhaan tajaajiluu jalqabe. Egaa waldaan immoo gaafa dhaqeelaa kunoo dhufeera. Waaqayyo na waamee yeroo guutuudhaan na waamee hafan jedhuun sitti dubbate malee nutti hin dubbanne gattaa'inaan jedhanii. Deebiseen immoo gaa wangeela baadhee lafa onaa keessa lixee jechuudha. Wanta rakkina baay'ee na mudachuutti ka'ee yeroo dheeraadhaaf kaffaltii tokko malee saantima 10 utuu hin argin kopheen irratti dhumee rakkina baay'ee keessa darbee wanta barbaadullee sirriitti argachuu utuu hin danda'in tajaajila yeroo koo guutuu laadhee waldaadhuma simbilii keessatti dhufe jechuudha. Garuu yeroo waaqayyoo yeroo ga'u biirootti na waamanii biirootti tokko nama lama hojii walitti nu hidhanii achi keessatti tajaajila jalqabe. Ji'atti birrii 100 na kennanii maallaqni sun qalbiidhumatti guddataa deemte birrii 300 geesse. Birrii 300 irra mootuu isheen jirtu gooftaan dhufe amma bultiin sitti godhanaan jedhee maali waaqayyoo eeyotu natti heerumaanaan jedhee garuu waaqayyoo qabaagaa yeroo dhuma isaatti isheenis dhufte jechuudha. Egaan waaqayyoo akkuma bultiin sitti godha jedhe sana obboleettii tokko wajjin wal barree haadha manaa koo ammaa haadha ijoollee koo 3 ammaa jechuudha. Isheedhaa wajjin bultii godhanne jechuudha wal fuunee maallaqni koos 300 irraa gara birrii 500tti guddatte waldaa keessatti dhaabbataa hojii wangeelaa irratti dhaabbatumaan na fudhatan jechuudha. Akkasitiin itti fufne jechuudha. Egaati jireenyi lubaa bulii addanagee isa booda'oo maal fakkaata sattaanu torbee waliin dhaggeeffanna.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaarratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin